Maqaan koo Darajjee Addunyaa Kumsaan jedhama. Daayirikteera Haayijinii fi Eegumsa Fayyaa Naannoof dhibeewwan xiyyeeffannoo barbaadanii Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaati. Qulqullina yeroo jennu qulqullinni naannoof dhuunfaa dhibeewwan daddarboo babal'isuu keessatti gahee olaanaa taphata. Kana keessaa immoo harki keenya jarmiidhaan carraanni faalamuu qabu parsentii 80 ol dhibee daddarboo kana ni dabarsuuf gumaacha olaanaa qabachaa. Kamirrayyuu parsentii 80 ni dabarsaa jechaadha. Akka qorannoowwan addunyaa ibsanitti harki keenya yeroo baay'ee kamirrayyuu baay'ee dagatamuudha. Addunyaa keessatti akka addunyaatti parsentii 40 kan ta'u bishaan saamunaa fi meeshaa dhiqannaaf ta'u harka kan ittiin fayyadamee dhibee irraa ittiin baraaramuu danda'u hin qabu jechuun ni danda'ama jechaadha. Biyya keenyaatti parsentii 92 kan ta'u hawaasni nama dhuunfaa carraa harka dhiqannaa saamunaaf bishaan hin qabu. Yeroo murteessoo harka dhiqannaa jedhamee akka naannoo keenyaatti yookaan immoo akka addunyaattis kan inni bahee jiru nyaata qopheessuun dura harka ofii dhiqachuun baay'ee murteessaadha. Daa'imman harma hoosisuun dura mana fincaanii seenanii booda nyaata nyaachuun dura akkasumas immoo daa'imman erga qulqulleessanii booda yeroo murteessoo 5 harka keenya dhiqachuu qabnu isa kanadha jechaadha. Akka naannoo keenyaatti nus kan irratti xiyyeeffannee hojjennu ganda udaan dirree irratti bobba'uu irraa bilisa ta'e uumuudha jechaadha. Kan inni of keessatti qabu harka dhiqannaa qaba, mana fincaanii fayyadamuu qaba. Dabalataan immoo kosiiwwan balfaa gogaas dhangala'aas dirree irratti gatuu dhiisuu illee ni qaba. Isa kan hundumaa ni qaba waan ta'eef kanaaf xiyyeeffannoo guddaadhaan kan nuti hojjechuu qabnu hawaasni keenya hundumtuu akka naannoo keenyaatti udaan dirree irratti bobba'uu bilisa ta'uun baay'ee murteessaadha. Dhibeewwan koleeraa yookaan immoo garaa kaasaan kan ka'e ni jira. Godina 5 keessatti ka'eeti jira. Godina kan akka Baalee Bahaa, Arsii Lixaa, Gujii fi Boorana keessatti ka'eeti jira. Harka dhiqachuu dhabuutiin mana fincaanii qopheeffatanii itti fayyadamuu dhabuu irraatii kan ka'e amma namni gara 2,300 kan ta'u kanaan qabameeti kan inni jiru jechaadha. Kana qofa osoo hin taane kan lubbuun darbellee jira waan ta'eef harka dhiqachuu qofaati harka dhiqachuu fi mana fincaanii qopheeffachuudhaan bishaan qulqulluu fayyadamuudhaan dhibeewwan kana salphaatti naannoo keenyatti ofirraa ittisuu ni dandeenya. Kanaaf hawaasni keenya kamiyyuu harkasaa bishaaniif saamunaadhaan dhiqachuun baay'ee murteessaadha. Kanuma jedhu dhaamsa gabaabduu kana isinii dabarsuu barbaadeen galatooma.